waan nama furdisu kanarraa haasofnaadha. Fayyaa keessanii wal qabatee waan baay'ee murteessaadha. Ammas namoonni hedduun na gaafatan waan ta'eef istadii godheetiniin dhufe. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kun yuutuuba Lulaa 3D in waanidha. Itti dhihaadha. Namni jalqaba viidiyoon kiyya isin bira gahe laayik godhaati namoota hedduu bira akkanaa ga'u godha. Yuutuubni kiyya yeroo takka ol ka'a eega isinirraa gaddeebi'a. Soo kanaaf yoo dandeettan viidiyoo kana aga xumuraatti naaf laalaa. Hayyee wantoota nama furdisan namoonni garagaraa yeroo garagaraatti wantoota garagaraa haasa'u kanan nama furdisantu ilmi namaa kun khalqaan isaa garagaru kun furdina barbaada kun qal'ina barbaada an garuu qalloodha garummoo furdachuun barbaadu alhamdulillah rabbil alamin furdina hin qabu qal'ina akkas duutullee miti laakiin garuu furdachuun barbaadu laakiin nama qal'aa jedhamurraa waan nama furdisurraa isin haasa'u barbaade kanarraa yeroo baay'ee ji'a tokko keessa kiiloo 5 dabaltanii kiiloo 10 dabaltanii maali jedhamee irraa haasa'ama waan ta'eef jechuudha. Ilmi namaa akkaataa rabbii isa irratti uumetu jira. Furdachuuf illee karaa rabbiin isaan jedhe san hordofuu qaba. Qalachuun illee karaa rabbiin isaan jedhe jedhu. Ani yeroo baay'ee wantoota hunda amantaa wal qabsiisee waan laaluuf nyaatota nyaatamuu qabu nyaateeti malee fakkeenyaaf furdina marfeerraa waan garagaraa fayyadamneetiin akka furdannu taatu duubni isaa kaansariidhaaf nu saaxiluu danda'a. Soo kanaaf hedduuf eeggannaa barbaachisaa jechuudha. Wanti nuti har'a akka salphatti fuulli keenya haa afuufamuuf takka immoo qaamni keenya bakka wayii haa furdatuuf goonu boru fayyaa keenya irratti jireenya keenya egeree fuulduraa irratti waa hedduu irratti dhiibbaalee garagaraa fiduu danda'a. Dhiibbaalee san immoo gaafa sani har'a furdina hawwinee goonee gaafa san garuu qal'ina hawwuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin qal'achuun fayyaadha. Biyyoota gurguddatan keessatti namni qal'aan inumaa qaroomaa jedhameetiin hin beekamu. Garuu qal'inni bakka takka tarilleen khayriin qabu akka kennaa kun jechuudha. Giddu galeessa ta'uun bareedaadha. Anamma kanarraa wanni ani irraa haasa'uu barbaade kiniinilee mana yaalaatti wal qabatanii fi marfeelee mana yaalaatti wal qabatan akka furdataniif ka fayyadaman shirooppirraa eegalee hin fayyadaminaa isiniin jechuu barbaadeeti. Maaliif wanti martinuu saayid effektii mataa isaa qaba. Wanni tokko nurra gahee iyyeeyyee jechuudha osoo nurra hin gahiniin duratti waan san protect gochuu ofirraa qabnaa jechuudha. Nyaata keenya ganama galgala misaa wal qixxeessinee pirootiinota nu barbaachisu vaayitaaminoota nu barbaachisu akka argannutti nyaachuudha. An fakkeenyaaf foon hin nyaadhu dhadhaallee hin fayyadamu. Soo maaliin furdattaa jechuu dandeettan alhamdulillah rabbil aalamiin furdina irraa dantaa hin qabu. Laakiin warroonni waan kana fayyadamtan foonii fi dhadhaa fayyadamtan inumaas salphatti furdachuu dandeettanii jechuudha. Ammallee nyaata keessan sirreeffachuudha. Bishaan seeraan dhuguu ganama guyyaa galgala nyaata yeroo isaa keessatti nyaachuudha. Keessaahuu galgala wayita nyaatan nyaata garaa isin taa'u yookaan nyaatan taate ni furdattanii jechuudha. Nyaata appetaayizarii barbaada nyaanni illee. Namoota tokko hin beelahan fakkeenyaaf ani hin beelahu yeroo baay'ee maaliif hin beelahu yuunivarsiitii baradhee I don't know kazaan achi booda hin beelahu. Coggarraan kiyya sirrii jira natti fakkaatu I don't know garuu coggarraan nan dhukkubu almost laakiin garuu hin beelawaan maaliif akka hin beelawu inni gad lanee raasu xiyyaaqee no. Soo namoonni akkanaa appetaayizara isin barbaachisaa jechuudha. Waan tokko osoo yaaliin hin duratti dubbachuun khayrii hin qabu. Isin galee daa'imni kun nama furdisa guyyaa 3 guyyaa 4 keessatti jedhanii irraa haasa'an. Fayyaadhaaf gaarii miti daa'ima sidirii of keessaa qabu daa'ima wantoota as keessa jiran of keessaa qabu kana even quraanaan illeen hadiisa keessatti illeen araboonnis duraan fayyaadhaaf itti fayyadaman laakiin daa'imni sun kun garuu daa'ima sanii miti daa'imni sun hedduu qaaliidha kun amma 2,500 laakiin daa'imni sun almost 10,000 ni argama jedhee yaadu sigalee hedduu expensive kuni garuu saniin fakkaateeti malee daa'ima isa dhugaa yamanii maar jedhamu san kan wantoota as keessa jiru qabu san isa dhugaa sanii miti orjinaala isaatii miti abbaan fedhe orjinaala jedhee haga fedhe haasa'uu danda'a laakiin ani immoo promootaraa miti yookiin immoo nama promooshina dalaguu miti nama promooshina dalaguu hanga ta'initti dammoo qawlul haqqa walau kaana murraa kuni faayidaan qabu jechuu kiyyaa miti laakiin garuu daa'ima maqaa daa'ima kanaatiin gurgurama malee daa'ima jedhamu sanii miti daa'imni kun jechuudha. Kana na amana yoo na amanin ani promootara nama promotion gochaa jiru miti gurgurachuu fi miti waan kana qabeessu isinitti himaa jira malee jechuudha. Daa'imni kuni wanni inni nama godhu yoo jiraate namni coggarraa qabuu fi namni ulfa garaa qabu daa'ima kana akka fayyadan. Namni ulfa garaa qabuu fi namni coggarraa qabu.
በጣም ከባድ ነው። ulfa keessaa hojii asadii gadi jiru waan kana fayyadamnaan destroy ta'uu danda'a, drop out ta'uu danda'a. Kabbaad ነው sigalee warri ulfa garaa qabdan akkam fayyadamne daa'ima kana tokkoffaa. Lammaffaa warri coggaarraa qabdan coggaarraan keessan isin dhukkubu akkam fayyadamne. Kanaan alatti daa'imni kun wanni inni nama godhu hedduu nama beelessa. Ammallee warri nyaata gahaa argachuu hin dandeenye. Warri nyaata gahaa argachuu hin dandeenye. Si beelessa jennaani wallahi yeroo beelote sanitti mukallee argatte irraan gortu sigalee. Wanni inni nama godhu appetizeriidha kuni malee nama furdisu. Daa'imni mataa isaatti kuni nama furdisu. Laakiin fedhii nyaataa sadarkaa olaanaatti namaa bana. Fedhii nyaataa wayita inni namaa banu san immoo waan nyaannu argachuu qabna. Yoo waan nyaannu hin argatin nu miidhaa jechuudha deebi'eetini. Kuni nu miidha deebi'ee yoo waan nyaannu kana hin arganne taate jechuudha. So kanaaf awwalan waan nyaannu argachuu danda'uu qabna. Guyyaatti gizee 3 miti gizee 5 fa'a beelootti. 5 oliyyuu beela'uu dandeetti. Halkan fa'a kaatee beela'uu dandeetti. Bataam na miiraba'u sirriitti si beele sirriitti. Hangam bakka waan duraan hin jaalanne jaalattu takka hanga bilchaatiyyuu akkam jedhee isinii hima haga bilchaatiyyuu isin eessisii galee. So daa'imni kun nama furdisa jettanii marti keessanitti duudanii yoo beeloytanii wayita beeloytanitti nyaata gahaa san kan hin arganne taate coggaarraa wal jala isin tara mari'imaa wal jala isin taraa deemtii jechuudha. Kanaaf namni mana keessatti nyaata gizee 5 argachuu hin dandeenye yookiin immoo nyaatota gaggahaa bareedaa argachuu hin dandeenye waan kana yoo kan nyaatu taate yoo nyaata hin argatin coggaarraan isaa wal daaka jechuudha. Dhiibbaa isaaf qabu malee faayidaan inni qabu hin jiru jechuudha. Walumaa galatti kun appetizeriidha. Fayyadamaa fayyaa irratti dhiibbaa qabaa maal warri jedhanii አይመስለኝም natti fakkaatu hagaan argetti wantoota isa keessa jiran hangaa argetti illee natti fakkaatu. Laakiin namni furdaan immoo hin fayyadamina. Warroonni qaqqallaan yoo fayyadamtani nyaata gahaa qopheeffachuu danda'uu qabdan. Ammallee baay'een fayyadamina. Torbaan keessa kiiloo maalii 3-4 kijiba. Ji'attuu kiiloo 3 dabalu. Kiiloo 4 ji'a takkatti kiiloo 5 namarraa namatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Ji'a keessatti kiiloo 4 maksimum yoo dabalu taate. Saniyaal hin dabalu. Ammoo wayitii fayyadamtan amma wanti isaa baay'ee xiqqeessa. Jijjiiramni isin arguu dandeettan guyyaa 4-5 booda malee guyyaa 5 awwala fayyadamtan homaa jijjiirama arguu hin dandeettan sini galee. Awwanni kana qullaa isaa fideef ndittaaquu no osoo hin fayyadamin miti waan kanarraa ka dubbachuu jiru. Furdachuuf fayyadamtee no takka fayyadaman 3-4-2 maksimum haga 3 haga 4 waan kana fayyadamuu qabdan jijjiirama guddaa fiduuf jechuudha. Nama iitessa ka jedhan no iitessu nargina iitessu maaliin nargina ammallee ji'a keessatti hagas ka jedhan sunillee kijiba. So kanaaf namni coggaarraa qabdan hin fayyadamina. Namni ulfa garaa qabdan hin fayyadamina. Namni nyaata gahaa qopheeffachuu hin dandeenye hin fayyadamina. Walumaa galatti warra nyaata nyaachuu hin dandeenyeef osoo jedhanii ትክክለኛ እዚህ ማስታወቂያ ማስታወቂያ kana yoo dalagamu barbaade warra appetite nyaata hin qabneef osoo jedhanii beeksisanii gaarii. Warra qaqallaa furdisuu fi jedhaniitiin yookiin immoo daa'ima nama furdisuu haga jedhanii haasahanii warra appetite keessan cufaa ta'e waan kana fayyadamaa osoo jedhanii the best promotion the right promotion isa sirriidha jechuudha. Warra nyaata hin dandeenye warra appetite keessan cufaa ta'e jedhameetiin jechuudha. Isinii galee soo kanaaf yoo fayyadamtanillee gaarii yoo fayyadaminillee homaa rakkoon qabu. Addatti garuu daa'imni yamanii ofii isaatii nama furdisaa akkana kiiloo hagana si dabarsiisaa maali indaattu waashuu akkan sobamne inni nama furdisu. Kan nama furdisu nyaata ati eega isa fayyadamte booda hin beelofta waan maraa ofitti dhoofta wayita ofitti dhoofte ofiinuu adda ayyaa adeemtaa jechuudha. Furdiin akkanaa kunillee fayya qabeessa waan ta'iniif barbaachisaadha jedhee iyyaadhaan na barbaachisa jennaan garuu fayyadamuu dandeettan wantoota anamma jedhe kana ofirratti ilaaltan ofii keessaniyyuu alhamdulillah ani nama promotion dalagu waan hin ta'iniif dhugaa hawaasa kiyyatti himuu barbaada. Qarshii 2,000 Itoophiyaa 3,000 Itoophiyaa jechuun qarshii guddaadha. So nam tokko osoo hin bitiin duratti dhugaa waan kanaa baree yoo barbaade deemee haa bitatu. Isinii galee yookiin immoo nama bitee yookaan ulfa taatee waa wayiin dabala ilma kiyya afaafaa jedhee namni kana fayyadamuu danda'a. Dhahee garaa baasa gaafa saniin salphannaafi. So kanaaf irraa fayyadama. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu.